Yooyaa kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu oduu galgala kanaan isinitti himaa oduu waliin Allaaliis Haalamuutiin. Itoophiyaa fi baankiin Arabaa misooma dinagdee Afriikaaf waliigaltee deeggarsa doolaara 49 waliif mallatteessan. Deeggarsichi paarkiiwwan qonnaa qindaa'aa fi carraa hojii uumuu deeggartoota babal'isuu fi oolu ta'uu ibsame yoo ta'u, yeroo ammaa kana baankiin misooma Afrikaa fi mootummaa Itoophiyaan deeggaramaa akka jiru piroojeektiin paarkiiwwan qonna qindaa'aa afur irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ragaan ministeera maallaqaa irraa argame ni mul'isa. Deeggarsichi piroojeektii misooma gidaaboo ijaaruuf oomishtummaa qonnaa guddisuu fi guddina itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf dhiyeessii bishaaniif murteessaa ta'uun illee himameeti jira. Itoophiyaa fi baankiin Arabaa waliigaltee kana kan mallatteessan Finfinneetti yoo ta'u, boruma kanaaf waliigalteen kunis immoo deeggarsa doolaara miliyoona 49 ol akka ta'es gabaafameeti jira. Miidiyaalee Itoophiyaatu gabaase. Guyyaan yaadannoo wareegamtoota Itoophiyaa marsaa 87ffaan yaadatame. Guyyaan yaadannoo wareegamtoota guraandhala 12 marsaa 87ffaaf kan kabajame yoo ta'u, sirna yaadannoo guyyichaa irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen haasawaa taasisaniin Itoophiyaan sadarkaa har'aarra kan geesse wareegama qaalii abbootii fi haadholiin baasaniin tawaddeessan. Bilisummaa fi nageenya keenyaaf wareegama kaffalan hubachuun nageenya bu'uureessuun biyya keenya haa eegnu jechuunis dhaamanii jiru. Pirezidaantiin waldaa gootota durii Itoophiyaa Liij Daani'eel Jootee gama isaaniitiin wareegama goototaan kafalame gatii kan qabaatu wayita guyyaan isaanii yaadatamuudha jedhan. Mootummaan gootota kan kabaju biyyee akka itti fuftu ta'us yaadachiisan. Itoophiyaan ajajjootaa fi miseensota garee Al-Shabaab ta'an hidhaa umurii guutuun adabde. Hooggantoota waraanaa fi miseensota Al-Shabaab 41 ta'an hidhaa umurii guutuu ta'uu adabuu Itoophiyaan kan beeksise yoo ta'u, manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Arfaffaa Dirree Dhawaa daddacha yakkaa naannawaa Jijjigaa himannaa yakka isaan irratti dhiyaate erga qoratee ture booda tokko isaan irratti hidhaa umurii guutuu akka murtaa'u murteesse. Himatamtoota keessaa tokko hoogganaa waraanaa Al-Shabaab akka ta'e kan himamu Hasan Almed maqaa Masoo Huseen Gaabbii jedhamuun waamamuun kan beekamu yoo ta'u, himatamaa biraan ammoo hoogganaa gaantaa Al-Shabaab Ibrahim Jibril Ham jedhamuun beekama. Dabalataan Hosh Adam Ibrahim Rahawaa Ibrahimii fi Ali Bashir dabalatee waliigalaan miseensota Al-Shabaab 41 ta'an akka ta'e poolisiin federaalaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaatii irratti maxxanseen addeesseetii jira. Akkasumallee godina Shebellee gandoota aanaa Adaadiillee Meestaanii fi Firfir keessatti itti fufiinsaan haleellaa raawwachuunis isaanii himamaa ture. Haleellaa kanaan namoonni 323 galaafachuun humna addaa naannichaa fi milishootaan irra miidhaa qaamaa fi salphaan geessisanii kan turan ta'uun ni yaadatama. Manneen barnootaa mootummaa 6 bu'uuraalee misoomaa mootummaa fi qabeenya dhuunfaa waliigalaan birrii miliyoona 13 olitti tilmaamamu mancaasanii jedhe. Ragaa bittaa fi mirgaa erga isaan irratti dhiyaateen manni murtichaa hoogganaa waraana garee kanaa akka ta'e kan himamu Huseen Haimad maqaa Masoo Huseen Gaabbii jedhamuun kan waamamu hoogganaa gamtaa Al-Shabaab Ibrahim Jibril Ibrahim jedhamuun umurii guutuun adabeetii jira. Dabalataan meeshaa waraanaa hidhattoota kanneeniif dhiyeessuun kan himatamanii fi galmee raawwii jalatti argaman namoota 8 irratti hidhaa cimaa waggaa 8 haga 9 ta'uu muramu poolisiin federaalaa FBC'n wabeeffachuun gabaasee jira. Ijaarsa gola hambaa irratti humna isaaniif beekumsa isaanii aarsaa godhanii kanneen hojjetaniif Aadde Adaanech Abeebee galata dhiyeessan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen qaamolee ijaarsa gola hambaa yaadannoo injifannoo Adawaa fi qophii waliigalaa irratti hirmaatan galateeffataniitii jiru. Ijaarsi waggoota 4 fudhate kun piroojeektii jabaa Finfinnee kennaa guddaa Itoophiyaa fi Afrikaa ta'uu Aadde Adaanech sagantaa ijaarsa gola hambaa yaadannoo injifannoo Adawaa tumsan yoo hojjenne hojii gurguddaa hojjechuuf rakkoo keessaa akka bahuu dandeenyu kan agarsiisedha jechuun yaada isaanii kennan. Qaamolee fi dhaabbilee hojiin kun milkaa'uu keessatti qooda isaanii baatanis hundumayyuu nan galateeffadhaatii jedhan. Yeroo ammaa kana gola hambaan Adawaa bifa garaagaraatiin daawwatamaa kan jiru yoo ta'u, torban darbe keessaa eebbifamuunsaa ni yaadatama. Sirni gadaa Oromoo jaalalaa fi gammachuudhaan baallee kan irratti waliif dabarsan waan ta'eef uummanni Itoophiyaa irraa barachuu qabaa jedhan maanguddoonni Sidaamaatirraa gara Ardaajirii Moo Bokkootti argaman. Maanguddoonni naannoo Sidaamaa sirna walharkaa fuudhiinsa baallii gudii 75ffaa irratti hirmaachuuf Ardaan Jilaamee Bokkoo namootaan dhuunfatamee jira. Finfinnee dabalatee Keeniyaa akkasumallee lammiileen Oromoo fi Oromiyaa
ollaan Oromiyaallee baay'inaan irratti argamaati jiru. Sirna gadaa Oromoo wal abdee tokko malee jaalalaa fi gammachuun baalli waliif dabarsan muuxannoon kun uummata biyya kanaarra darbee addunyaaf fakkeenya guddaa ta'uu qabaa jedhan maanguddoonni naannoo Sidaamaatirraa achitti argaman. Abbaan gadaa Gujii Jiiloo Mandhoo uummata Sidaamaa waliin bara dheeraaf jaalalaaf gammachuun waliin jiraachaa turreerra ammas walitti dhufeenyi cimaa itti fufuu qabaa jechuun abbootiin Sidaamaatirraa deeman kun dubbatanii jiru. Addaan Jilaa Mee Bokkoo hirmaattota jiilichaa bareechuuf gara simalaniin kan guutame yoo ta'u Finfinneerraallee dhaabbileen garaagaraa achirratti argamaniiti jiru. Kaampaaniin uummataaf hundeeffame Afrikaa Holding Group illee jiila isaa achitti erguudhaan abbootii gadaa baalli dabarsanii fi ka'amma aangoo baalli fudhachuuf jedhaniif gumaacheetii jira. Jiilli walharkaa fuudhiinsaa baalli 75ffaa abbootii gadaa Oromoo Gujii kun Guraandhala 13 akka guduunfamullee himamaa jira. Akkuma kanaallee miseensonni aartistoota akkasumas gareen garaagaraa achitti argamuun uummata bohaarsuu irratti kan argaman ta'uun himamee jira. Ardaan Jilaa Mee Bokkoo guyyaa gaafa 13 ni xumurama jedhamees himamaa jira. Daawwattoota keenya oduun keenya mallee akkuma cufetti jira amma immoo gara oduu biyya ollaattan isin ceesisa. Walitti hidhamiinsa hariiroo Itoophiyaa fi Keeniyaa daran ka jabeessu mootummaan Keeniyaa lammiileen Itoophiyaa kaffaltii eeyyamaa imala elektirooniksii ITA malee gara biyyaatti galuu akka danda'anii walii galuu isaa Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadar Baacaa Dabalee fuula tiwutara isaanii durii ka'amma X jedhamu irratti maxxansuun beeksisan. Ambaasaadar Baacaan akka jedhanitti lammiileen Itoophiyaa viizaa fi kaffaltii kanaan wal qabatu tokko malee gara Keeniyaa seenuu danda'u. Haa ta'uti malee garuu isa dura unka ATA toora intarneetii irratti guutuun dirqama ta'uu addeessanii jiru. Keeniyaan dhiyeenya kana lammiilee biyya alaa hundaa viizaa hambisuu ishee hedduu ka ajajame ta'us hojiirra oolmaa isaa garuu ragaalee imaltoonni Keeniyaa seenuuf hayyama gaafatan dabalatee ulaagaalee haaraan dirqama ta'uun isaa erga ifa ta'e booda qeeqamaa turuun isaa ni yaadatama. Imaltoota yeroo Keeniyaa gaan danqaan isaan mudate keessaa lammiileen Itoophiyaa daran ka'eeramaa turan yoo ta'u rakkoo kana furuudhaaf ambaasaaddaroonni fi ministeeronni waliin dubbataa akka turan ta'uun addeeffameeti jira. Itoophiyaa fi Keeniyaan kaleessa wiixata irraa eegalee Finfinneetti walgahii koomishinii ministeerota waloo gaggeessaa turan irratti walgahiin kun hariiroo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biyyoota lamaan gidduu jiru fooyyessuu fi rakkoolee naannawaa daangaa biyyoota lamaanitti uumamaniif furmaata laachuuf kakaayeffate ta'uu addeessanii jiru. Booruma kanaanis lammiileen Itoophiyaa Keeniyaa akka galan akka kanaan dura danqaalee biroon kan isaan hin mudanne ta'us gama onlaayiniitiin garuu unka ETA jedhamu guutuudhaaf kan dirqaman ta'uunis addeeffameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa Lalisaa Lamuun ture. Oduun keenya kan galgala kanaa asuma irratti goolabama waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebana nagaatti.